Wantoonni abjuu dhalootaa ajjeessan baay'eedha. Kanaafuu abjuu keenya du'arraa eeguun barbaachisaadha. Abjuun kamiyyuu daandii fagoo nama oofa. Imala guddaadhaan deemuu qabna. Abjuu sirrii ta'e taanaan karaa dheeraa deemna. Kanaafuu karaa dheeraa deemuudhaaf immoo waan baay'ee gufuu baay'eetu nu qunnama waan ta'eef. Waan baay'eetu jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf wantoonni abjuu dhalootaa ajjeessan maal fa'aadha? Tokkoffaa abdii kutachuudha. Abdii kutachuudha. Daandii fagoo deemuu dadhabuu, nuffuu, aarsaa kamiyyuu kaffaluu dadhabuu, wanta wareegamuu fi qabdu tokko wareegamuu dadhabuu, duubatti deebi'uu, kun abdii nama kutachiisa. Abjuu qaba namni kamiyyuu. Abjuu isaa galmaan ga'uudhaaf garuu abdii kutannaa hin barbaachisu. Yoomiyyuu wanta hojjechuu qabdu tokko, wanta nan hojjedha jette tokko hanga galmaan geessutti duubatti deebi'uun hin barbaachisu. Tokko kanaadha. Namoonni baay'een eegalanii deemanii tooyi karaa walakkaa ga'anii tooyi kan dhaabbatan. Abjuu isaanii galmaan ga'uu hin dandeenye waan ta'eef. Kanaaf abdii kutannaa hin barbaachisu. Lammaffaa sodaadha. Sodaan yeroo ammaa shaakala jireenyaa ta'ee jira namoota baay'eedhaaf. Yoon kana hojjete nan kassara. Yoon kana hojjete namoonni natti mufatu. Yoon akkas godhe rakkina guddaa keessa galuu nan danda'a. Waan baay'ee yaaduudhaan. Waan baay'eedhaa sodaa ofitti teerarii ofitti naquudhaan jechaadha. Sodaan waan baay'ee wannoo sin jedha. Hojii abjuu keessan akka galmaan hin geenye sin taasisa. Hin jaalatin sin jechuu danda'a. Hin jaalatin ni miidhamtaa sin jedha. Hin murteessin dogoggora keessa galtaa sin jedha. Namni tokko murteessine taanaan jiraachuu hin danda'u. Murtiidha, jireenyi murtiidha waan ta'eef. Waan baay'eetu jira. Sodaan hin barbaachisu. Sodaan shaakala jireenyaa ta'uu hin qabu. Sodaa keessaa ba'uu qabna. Itti ciniinnannee tooyi waan hojjechuu qabnu tokko hojjechuudha. Wanti nama sodaachisu tokkollee hin jiru. Namoota baay'ee fakkeenya fudhachuu ni dandeenya. Wanti nama salphaadha. Gaafachuu gara fuulduraatti deebi'u. Wanta nama dhibe tokko namoota beekan gaafachuudhaan sodaa tokko malee waan barbaanne bakka barbaanne ga'uu ni dandeenya. Kaayyoo keenya galmaan ga'uu ni dandeenya. Abjuu qabnu kanan hojjedha. Waan akkanaa tan ta'a. Waan akkanaa qabaachuun qaba jennee osoo yaadnu keessa keenya teerariin guutuun hin barbaachisu. Tokko kanadha. Abjuu keenya kan abjuu namoota baay'ee kan ajjeesu. Paraalaayizii godhachaa. Fear will limit your vision. Mul'ata keeti limitii godha. Ni daangessa waan ta'eef. Even fear will paralyze you. Paralyzii si godha. Akka ati gara fuulduraatti hin deemne si taasisaa. Jennoo akka hin qabne si taasisaa. Mul'ata akka hin qabne si taasisaa. Kaayyoo dhaan akka hin jiraanne si taasisaa. Kanaafuu sodaa keessaa ba'uun barbaachisaadha jechuudha. Nam tokko jiraachuudhaaf abjuu qaba waan ta'eef abjuu isaa san galmaan osoo hin ga'iin sodaadhaan duubatti deebi'ee tooyi waan biraa yaaduun hin barbaachisu. Because you live only once. Al tokko qofaadhaan dachee tanarra jiraattu. Waan hojjechuu qabdu hojjedhu. Sodaa tokko malee jechaadha. Sadaffaa fageessanii yaaduu dhiisuu. Dhaloota baay'ee kan ajjeesaa jiru jechaadha. Fageessanii yaaduu dhiisuu. Waa tokko fageessinee yoo yaadne wanti nuti hin jijjiirreef hin jiru. Abjuu keenya wanta nuti galmaan hin geenye tokkollee hin jiru. Wanti nuti dhorku hin jiru. Fageessinee yaaduudha. Fageessinee yaaduudha. Waan karuma gabaabsinee yoo yaadne abjuun keenya rakkoo guddaa keessa gala waan ta'eef. Gabaabsinee yaaduun barbaachisu. Dhiphisnee yaaduun barbaachisu. Bal'ifnee yaaduu. Fageessinee yaaduu. Biyya keenya qofa miti. Haala akka biyya keenyatti qofa miti yaaduu kan qabnu. Akka addunyaatti yaaduun barbaachisaadha. Think globally, act locally kan jedhamu san. Kanaafuu fageessanii yaaduun barbaachisaadha. Namoonni kaayyoo qaban, namoonni kaayyoo gurguddaa qabaatan addunyaadhaan isaan ooludha. Akka laayibirariitti kan dubbisan. Kanaafuu addunyaan akka laayibirarii nuuf ta'uu qabdi. Addunyaarraa waan baay'ee baranna waan ta'eef. Kanaaf fageessineetoo yaaduu. Waan salphaa naannoo keenyatti argamu keessaa baanee wanta biyya keenya keessatti qofa hojjetamu qofa ilaaluu miti. Addunyaa irratti maaltu hojjetamaatii jira. Ani waan maal gochuun qaba. How I can compete with the world. Kana yaaduudha. Maaliif you have to put the world in better place.
Maalidha addunyaadhaaf nam tokko waan taateef addunyaa kan jijjiiru sidha. Kanaafuu fageessinee yaaduun barbaachisaadha. Arfaffaa of mooksuu kan abjuu dhalootaa ajjeessu tokko kana of mooksuu yookaan of gowwoomsuu. Kana noon hojjedhe akkanan ta'a. Yoo natti hafe hoo boru yoo hojjedhe hoo iftaan yoo hojjedhe hoo ji'a irraa yoo hojjedhe hoo waggaa irraa yoo hojjedhe hoo yoo natti hafe hoo of gowwoomsuu. Har'a wanta hojjechuu qabdu har'a hojjechuu qabdu of gowwoomsuun barbaachisu. Kunis abjuu kan ajjeessu tokko isa kanadha. There is no tomorrow. You have to do today. Har'aadha wanta hojjetamuu qabu. Waan boru waan jedhamu jiru. Wanta hojjechuu qabdu har'a hojjedhu. Wanta saganteeffatte har'a xumuruu qabdu. Hundumtuu saganteeffattee tooyi sagantaa sanii yoo hojjette ta'e wanta ati abjuu kee hin milkeessine tokko illee hin jiru waan ta'eef. Abjuun gurguddaa qabaachuu. You have to go for your dreams. Abjuu gurguddaa qabaatu saniif galgalaa ganama waan hojjechuu qabdu hojjechuudha. Socho'uudha. Waan hundumtuu hin dhufa waan ta'eef. Kanaafuu of mooksuu hin barbaachisu. Yoo natti hafe wayya. Maalan ittiin godha? Maal laa godha? Waan akkanaan barbaachisu. Shanaffaa jijjiiramaaf qaama biroo eeguu. Jijjiiramaaf qaama biroo eeguu. Namoonni baay'een akka biyya keenyatti keessattuu akka biyya keenyatti jijjiiramaaf qaama biraatti annuti qubatti qabna nama biraatitti. Maatii keenya, biyya keenya fi addunyaa. Jijjiiramaaf maatii kee eeguu hin qabdu. Biyya kee eeguu hin qabdu. Addunyaa eeguu hin qabdu. Jijjiiramaaf kan dursu jalqaba dura ati of jijjiirtedha. Ani ofan of jijjiire qofadha. Jijjiirama addunyaan akka jijjiiramtu eeguu hin qabu. Ani jalqaba dura jijjiiramuu qabu. Yoo nani jijjiiramedha addunyaa jijjiiruu kan danda'u. Yoo nani jijjiiramedha ani biyya koo jijjiiruu danda'u. Yoo nani jijjiiramedha maatii koo ofii koo jijjiiruu kan danda'u. Kanaafuu dadhabiyyeetteetii miti. Dadhabiyyeettee boqochuun barbaachisu. Jijjiiramaaf namoota biraa eeguun hin barbaachisu. Jijjiiramaaf namoota biraa eeguun hin barbaachisu. Jijjiiramaaf wanti guddaan si keessa jira waan ta'eef. You have greatness within you. Waan guddaan nu keessa jira. Maaf dhalli namaa ajaa'ibadha. Ilmi namaa ajaa'ibadha. Qaama keenya yoo ilaalle wanti nuti hin hojjenne keessi keenya wanti nuti hin hojjenne waan baay'eetu jira. Sammuu keenyatti fayyadamne seeraan. Waan biraa gara biraatti yaadna. Kaayyoo keenya dhibnee fookasii gochuu dhibneetu wanta hojjechuu qabnu wanta jijjiiramuu qabu jijjiiruu qabnu irratti osoo fookasiin goone waan biraa laaluu waan biraa irratti yeroo ofii gubuu. Kanaafuu jijjiiramuudhaaf anadha. Itti gaafatamummaa kan qabu jechuudha. Jijjiiramuudhaaf ana. Malee nama biraa eeguun barbaachisu. Maatii fira biyya addunyaa eeguun hin barbaachisu. Yoo nani jijjiiramedha addunyaa jijjiiruu kan danda'u. Tokko kana jaaffaa yeroo seeraan itti fayyadamuu dadhabuu. Yeroo seeraan itti fayyadamuu. Namoonni yeroo seeraan itti fayyadamu. Tokko abjuu keenya kan ajjeesu kanadha waan ta'eef. There is one side namoonni maal jedhu waggaa nam tokko waggaa 25 jiraataa jedhu. Hanga waggaa 75tti du'ee na awwaallamu jedhama. Kana jechuun maal jechuudha nam tokko waggaa 25tti abjuu guddaa qaba. Waa tokkorraan baratee bachelor degree, masters degree or PhD qabaachuudhaan isaan booda waan hojjechu kana hojjedha kanan ta'a waan akkanatan ta'a saayintistiin ta'a or paayileetiin ta'a or an injiinar or an dooktar kanan ta'a jedheetoo waan yaaduuf isaan booda waggaa 25 booda hin jiru. Waggaa 25 booda abjuu isaas du'aatti dhufa. Normaal jecha normaalii jiraata deebi'eetu namoonni daanduma namoonni deemaa jiran sanarra innis deematii oola waan ta'eef. Abjuu guddaa galmaan akka hin geenye tokko yeroo seeraan itti fayyadamuu dadhabuun abjuun kee completely akka du'u taasisa. Maaliif namoota wajjin hin teenye too du'u. Addunyaan oduudhanii miti. Hojiidhaan jijjiiramte waan ta'eef. Oduu odeessuu yeroo keenya waan ta'an irratti gubuu wanta nu fayyadne irratti yeroo keenya gubuu waan baay'eetu jira. Kana keessaa ba'uun barbaachisaadha. Time is precious jedhu warri adii. Yeroo keenya yoo seeraan itti fayyadamne abjuu keenya ammuma barbaanne yoo okkollerree booda luka lamaan dhaabbachuun keenya nafu. Kanaaf yeroo seeraan itti fayyadamuun barbaachisaadha. Yeroo keenya seeraan itti fayyadamnee yoo hojjenne abjuu keenya du'a irraa ni eegna.
Torbaffaa of xiqqeessuu yookaan of tuffachuu. Of tuffachuu ani hin danda'u. Anaaf hin ta'u biizinesii kana hojjechuu hin danda'u. Ani sadarkaa kanarra ga'uudhaaf moo hin danda'amu. Naaf hin danda'amu. Akkana jennee of tuffachuu. Ani nama asooludha. Jijjiiramuudhaaf wanta abjuu kee galmaan ga'uudhaaf wanta kanaa yaaduun barbaachisu. Of xiqqeessuun barbaachisu. Nan danda'a nan hojjedha. Dirqama kiyya jedhi malee. I can, I must, I will jechuu qabdi. Yeroo hunda ofitti haasa'uu kan qabdu. Nan danda'a. Hundumtuu addunyaa irratti beekamtii kan argate sooressa dureessa kan ta'e nama akka keetiitidha. Wanti rabbiin nuu kenne kalariidhaan adda haa taanu yookaan naannoodhaan adda haa taanu malee keessa namoota gurguddoo warra beekamtii addunyaa irratti argatan sooressa dureessa ta'an keessa kan jiru nu keessa sin jira waan ta'eef maashiniin sammuu isaanii ittiin hojjetanii of jijjiiran addunyaa jijjiiran nu keessa sin jira. Kanaaf of xiqqeessuu hin barbaachisu. Of xiqqeessuu hin barbaachisu. Of gowwoomsuu hin barbaachisu. Nan hojjedha. Wanta nan hojjenneef hin jiru. Hundumtuu salphaadha. Yoonan itti yaade. Kanaafuu thoughts become things jedhu. Yoo yaadde wanti ati harkaan hin qaban hin jiru. Gara wantootatti jijjiirama waan ta'eef yaadni kee gara wantootatti jijjiirama. Anarraa ati yaaddu boru harkaan qabattee agartu waan ta'eef. Kanaaf of xiqqeessuu hin barbaachisu. Nan hojjedha wanta nan hojjenneef hin jiru. Nan hin jijjiiramu wanta nan jijjiiramneef hin jiru. Salphaadha. Yoo nan hojjedhe nan jijjiirama. Maaliif jijjiiramaaf an dhaladhe waan ta'eef. Change we need. Hundi keenya hin barbaanne waan ta'eef. 8ffaa hiyyummaa ofirratti kunuunsuu. Hiyyummaa ofirratti baay'een keenya rakkina waliin jiraachuu, rakkina waliin walaammannee buluu ooluu, rakkina keessaa bahuudhaaf furmaata hin barbaannu. Rumayyuu rakkina biraa rakkina irratti rakkina dabaluu, rakkina irratti rakkina dabaluu. Ta'uu kan qabu garuu rakkina keessaa akkamittan bahuu danda'a? Abjuun ani qabu galmaan ga'uuf sodaan hin barbaachisu. Kanaaf hiyyummaa kana keessa akkamitti bahuu danda'a? Rakkoo kee keessa akkamittan bahuu danda'a? Galgalaa galma xiinxaluu. Taanii tooyi. Teechanii galgalaa galma xiinxaluudha. Kanaaf booda of argachuudha. Barbaadanii of argachuu jechaadha. Namni barbaadetoo of argate wanti hundumtuu isaaf salphaadha. Addunyaa salphaadha. Addunyaa bakka barbaade deemee hojjechuu bakka barbaadetti beekamtii guddaa wanna jechuun horachuu ni danda'a waan ta'eef. Kanaaf hiyyummaa keessaa bahuun barbaachisaadha. Hiyyummaan ammoo yoomitti keessattuu the whole Africans rakkina guddaa keessa jira. Afrikaan kamiyyuu karaa siyaasatiin, karaa dinagdeetiin, kaan walata, kaan wal hidha rakkoo baay'eetu jira. Rakkoo san keessaa bahuudhaaf jabaanni too hojjechuun barbaachisaadha. Itti cimuun barbaachisaadha. Yaadan, amantiidhaan wanti nuti hin hiikne hin jiru. Wanti nuti hin hiikne hin jiru. Kanaaf qabxiiwwan kan amma isin tarreesse kanatti fayyadamuudhaan abjuu keenya du'a irraa akka eegnu gorsa kooti. Abjuun kamiyyuu sireera ciifne tokko kan abjuun osoo hin taane yoo ciifne kan nun ciibsine ta'uu qabu. Kanaaf abjuu keessan du'a irraa eegaa. Abjuu keessan galmaan ga'uuf galgalaa ganama tarkaanfii fudhatamuu qabu. Aarsaa kaffaluu qabdan wanta ta'uu qabdan ta'uu qabdu. Wanta hojjechuu qabdan hojjechuu qabdu waan ta'eef abjuu keessan galmaan ga'uudhaaf yoomiyyuu duubatti deebi'uu hin barbaachisu. YouTube kiyya subscribe gochuu fi like gochuu hin irraanfatinaa. Guddaa galatoomaa hanga sagantaa biraatti walitti deemutti nagaatti naa tura. Bye bye.